Luther akkas jedha. Predestination in Jesus Christ jedha. Haal dureen yookaan carraan jireenya namaa Yesuus keessa jira jedha. Namni Yesuusin argate jireenyaaf kan barbaachisu hunda argate jechuudha. Kiristoositti kan amane moofa abaarsa isaa ofirraa dhaba. Salphinaa ulfinatti du'aa gara jireenyaatti darba. Kennaa ganamaa godheenaaf kenne rakkina jennee marmarannee taa'uu hin qabnu. Rakkoo koo Yesuusinii ka jennee isa qabannee ka'uu qabna. Imbooyin inni gaaffii kee deebisu moo'eera. Gaafa reebame, gaafa fannifame, gaafa du'e, gaafa du'aa ka'e dhimma kee hojjete Yesuus. Isaaf kan immoo amin hafe tokkollee hin jiru. Akka inni of duukaan hin buufne warra godhan dideenuu biratti hafe Yesuus maaliif faanni isaan urkaa bada? Hangoof jabinni ijoollee moototaa nagaa kennuu dadhabnaan hidda Daawit keessaa Masiihichi abdachiifame itti gaafatamaaf to'ataan balbala mootummaa Waaqaa inni ta'e Kiristoos Waaqarraa dhufe. Bara diinni guddatee barcuma yaabbate hamartii mallattoo mootiirraa baafate keessayyuu Waaqayyo ijoollee isaatiif dhaabatee beeka. Saba dukkana jala jiru gara ifa isaa dinqisiisaatti waame Yesuus. Inni gara abbaa isaatti ol fudhatameera deebi'ee sin dhufa. Hojii ergamootaa boqonnaa 1:11 afaan isaa taatee waa'ee isaa kan dhugaa baatu waldaa kiristaanaa nu gidduu dhaabeera. Isheenis isa rakkoo dhaloota kamiyyuu hiikuu danda'u Yesuusin lallabaa jirti. Barichi garuu hammina dabalaa jira. Harkatti fudhataa jira. Barri itti haxxummaaniif xuraa'ummaan addunyaa uwwisuuf dhifame amma. Ta'us dhugaan dhuunfaatti nuu galee akka nurkaan banneef jabaachuu qabna. Isa caalu adda baafnee beekuu nu bannaadha. Ogummaan hojiin hin mul'anne isa baarsa. Namni garba seexanaa akka ta'uuf kallattii karaa isaa Kiristoos irraa akka jijjiirratu kan taasisu waa baay'ee mul'achaa jira. Waldaan kiristaanaa humna dhabdee akka fokkiftuuf humni hamaan hojiirra hiriiree jiru jira. Garuu simboof miidhagina waldaa kiristaanaa inni iddootti eegu Kiristoos moo'eera. Haala baraatiin waldoonni kiristaanaa bara keenyaa yoo dhukkubsatan illee mataa waldaa kiristaanaa fayyaadha. Waldaan kiristaanaa lafa afurri Waaqayyoo buufatuudha malee lafa jibbi buufatu miti. Lafa tokkummaan buufatuudha malee lafa gargar ba'uun buufatu miti. Baroonni darban bara warri Waaqayyoon hin beekne iyyuu nama Waaqayyoo fakkaatanidha. Barri nuyi keessa jirru garuu bara inni mana Waaqayyoo keessa jiru iyyuu warra bakkee gadi ta'aa jirudha. Hinaaftuu baay'ate ajjeechaa garaa keetee ilkaanii walitti kolfuuf baay'ate. Harkaan walammataa arrabaan walamata. Coonaatuutu baay'ate walitti aadaa deema. Hinaaffaaf jaalala Kiristoosiif qabnu bullee of keessaa dhabaa deemu kan caalu rakkinni hin jiru. Hojii mana Waaqayyoo ija ulfinaatiin ilaaluun irrataa jira. Filmaata duwwaa taane dibataan duwwaa taane. Kanaaf wal dhiibuu malee jaalala dhabne. Obbolaatu wal adamse du'atu baay'ate firooma shakkame mana wal lagate. Waldaan kiristaanaa gara dagaaginaaf guddina amantiitti ce'uuf dabaltee tokkummaa ishee cimsachuu qabdi turte. Garuu jallinni, hamminni, of tuulummaan, sobaaf jibbi ija qajeelinaarra caalee maasii Waaqayyoo irratti guddateera. Amantoonni maasii Waaqayyooti. Arra kan agarru hojiin dukkanaa sun garuu eessaa dhufe? Waan arraba keenya irraa ba'uun kan hiddaman meeqa? Waaqayyo hin argaa. Eebbaaf kan waamamne taanee utuu jirru hojii warra abaaramoo hin hojjenna yoo ta'e badiisa jalaan baraaramnu. Gaddisiisaa tajaajila du'aan tajaajillu. Meeshaa dabarsoo jireenyaa ta'uu qabna malee. Boqonnaa dhabuu Israa'elootaaf sababa kan ta'e macaafni qulqulluu waa baay'ee dubbata. Siin irra maaltu boqonnaa dhoowwate? Adeemsa jireenya tabba dadhabsiisaaf carraasii quunname. Irraan gadee bu'aa bayii jireenya adeemsa dheeraa deemte. Inni qomatti si ejjete kun guyyaa Waaqayyoo eega malee si duraa jiga. Yommuu dukkanaa urjichi sirriitti argamaa ol ilaaluun isin waa'ee keenyaaf humni wallaansoo danda'u tokkoon nufa. Waggaa meeqa imimmaan dhangalaastani? Akka hin yaade hin taane isan cimsee dhaabe buqqa'e. Kanan ijaarameera jedhetu ursee jige. Akkas ta'an seene biqilaan abdadhemma seene jettanii kan boossan dhiisa. Waaqayyo jireenya isin duraa miliqetti isin deebisuu barbaadeera. Dhaloota darbaniin lolamee immoo min kan hafe Waaqayyo dhaloota kanaan ari'achuu barbaadeera. Qabeenyummaan keenya isaaf kan mirkanaa'e cufaa cabsee nu dabarsuuf dhiyoo jira. Kana booddee fayyummaan naannaa'onni adeemsa guddina amantii keenyaa sirriitti rukuta. Namni jireenya seexanaan mormuutu jiraate seexanni isa dhiisee baqata ture. Sababiin isaas seexanni
haboo seera qabeessaaf mirga abbummaa namarratti hin qabu mo'amaadha. Mataa addateen teenyee uffata gaddaa uffatee irbaata gaddaa hin nyaanneen malee garaan nama baay'ee gadda qaba. Ciisanii kan hirriba dhaban, ka'anii kan nagaa hin arganne, jireenyi dhukkubbii sammuu kan itti ta'e lakkoofsi isaanii baay'eedha. Isaan akkasiitiif kunuunsa ta'u kan godhu Waaqayyo jiraataadha. Raajii Isaayyaas boqonnaa 51 lakkoofsa 21-22 sammuu Israa'elootaaf Waaqayyo eeggannaa gochuu yommuu barbaade isa mataa nama naannessu xoofoo dhiphinaa sana harka kee keessaa nan fuudha. Dhiphina sammuu si naannesse kana Waaqayyo sirkaa fuudha. Ibsa warra dhimmicha irratti qorannoo geggeessanii yommuun dubbise kanan arge. Asirratti maqaa dha'uu kanan hin barbaanne biyyoota guddatan keessaa waggoota muraasa fuuldura ofiin kan of ajjeesan 40,000 yaalii of ajjeesuu kan godhan immoo 400 jedhamee yaadama kan jedhu ture. Kun maaliif ta'e yoo jenne jiraachuurra kan du'a isaan filachiise jira jechuudha. Obballeessuun akka karaa filatamaa ta'eetti kan ilaalan dhiisanii Waaqayyoo wajjin jireenya jalqabuu sirriidha. Wanti dhaloota kana sammuu naannessu Waaqayyoon ol miti. Hin dagatinaa garuu argachuu fuuldura rakkina turanii eeggachuun nama quunnama. Jireenya keenya keessatti wantoonni baay'een bu'aa ilaalcha keenyaati. Hamala diigumsaatiin kan hubaman deddeebi'anii hin ta'u, hin danda'amu jechuu kan baay'isan yommuu ta'u, ilaalcha qajeelaa mana isaanii kan godhatan immoo karaan danda'amu akka jiru amanu. Hojii ergamootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 39 irratti yaa obboloota koo Yesuusitti kan amanu hundinuu hiikama hin argataa jedha. Isatti amanuudhaan warri hiikama argatan waldaa kiristaanaa keessa jiru. Waaqayyo biyya lafaa jaallachuusaa Yesuus karaa dhugaa jireenya ta'uusaa warra isa itti amane beeka. Namni beekan tokko akkas jedha. The Bible is a complete guidance for the Christian life jedha. Wangeelli geggeessaa jireenya amantootaa ta'uusaa warra fudhate beeka. Ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 1-4tti dhugaa hubanne kan biraatiin geenyaa'edha. Seena waldaan kiristaanaa qaroo qabdu Kiristoosiin isa rakkoo dhalootaa hiikuu labsuu hojii godhattee jirti. Rakkoo dhalootaa isa hiikuu danda'u Kiristoosiin saba hundumaatti labsuu qabna. Biyya lafaa maraaf ergaa guddaa qabna. Sanyiif qomoota adda baaseen wangeela lallabna. Biyya lafaa maraaf ergaa guddaa qabna. Sanyiif qomoota adda baaseen wangeela lallabna. Hedduutu harkarra nu ilaala namootaaf eeggannaa. Ergaa baay'inaa fuudhaan biyyarra naannofna. Hedduutu harkarra nu ilaala namootaaf eeggannaa. Ergaa baay'inaa fuudhaan biyyarra naannofna. Dubbachuun calleefnu foon keenyas miidhama oolchuuf dhugaa nu kamsinu. Waan argineef waan nageenye dubbachuun calleefnu foon keenyas miidhama oolchuuf dhugaa nu kamsinu. Har'as taanaan hin dhabaamu rakkinni hin jiraata ta'us inni nurka jiru dhalootaaf furmaata. Har'as taanaan hin dhabaamu rakkinni hin jiraata ta'us inni nurka jiru dhalootaaf furmaata. Waldaan kiristaanaa qulqulloota Waaqayyoo hammattee jirti. Ergaa Phexros irraa boqonnaa 2 lakkoofsa 9 irratti isin saba qulqullaadhaa jedha. Warra calluma jedhanii waldaa ta'an miti. Isa waamee qajeelota isaan godhe dhugaa ba'uuf warra ergamaniidhas malee. Wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 18-20. Seexanni karaa irra adeemuun isaaniif ta'u isaan duraa dhoksee namoota baay'ee akka haara manaa ofirra naannesse. Arra Waaqayyo rakkoo dhalootaa hiikuusaa kan hubanne sanyii wangeelaa yoo facaafne jireenyi marga. Meeshaan Waaqayyo ittiin biyya lafaa keessatti ergaa isaa dabarfatu nuyi makamtee akka liqinfamtuuf utuu hin ta'in adda taate akka mul'attuuf Waaqayyo si uumeera. Ati qodaa ulfinaati malee kan salphinaa miti.
dhugaanuu gale namaan ga'uudhaaf qofaa deemna utuu hin ta'in isa hamma dhuma